duruu waa meeqa nu dagachiisu jira jechuudha. Salaamu alaikum. Salaamu alaikum. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkami nagaa. Ati sheenawaari? Ati sheenawaari? Liibira jirtaao? Gaafinan qabu. Liibira jirtaani? Gaafinan qaba sheekh. Gaafadha hee. Wannidha. Nikaaya maa tokko misaalif sheekha. Ati dhaqi wanni jeehin jaan. Ati dhaqi wanni maarii xiyyan kulliif godhee jeehini sambooda yoo inni sirraa qeebaladde jee ni hiikamaa yoo akkas jettee ni hiikama akkasitti. Duraan dursee manguddoon argamtee inni gartee rakkoo qaadiin isin jidduu dubbatee qaadiin jidduu dubbatee rakkoo isaanii beekee jaarsa dubbisee jaartii dubbisee rakkoo beekeeti gara gartee khul'iitti dabraa jechuudha. Sigala jira eega rakkoo hubate booda isiin ani gartee maharii irraan barbaadu sigalee jettii inni gartee hayyee hiikeja aboo maarii yoo duraan irraa fudhattes ni deebistaaf ooyiruu taate maallaqa taate ni deebistaaf hogguusan gartee inni hayyee maarii fudhadhe hiikeja khalaas. Sheekha maarii nin dhiisee matuma fayyaaf maarii dhiisee fi waan takka sirran barbaadun jeen deebii qarshii 50 naa kanne jee waan siniiqa qarshii 50 lafa naa kaayinaan jee siniiqa. Ayyee. Qarshii 50 lafa siin kaa obbaan kiyya khalaas dhaqi wanni jeeni naan jee yoo takkanatteen maarii tijaan kulliif godhe jeeni yoo takkanatteen khalaas yoo inni seeraa qeebalate yoo inni seeraa wanni jee baate dhiisii naan jee hala. Wanni akkasiin jirtu ayyee isa bira dhaqii gartee maarii tijaan kulliif godhe isuma dawwalanii kas jechuun hin jirtu. Laa kadhatanii dadhabanii amata laman jira irraan tana jilaa ammaan tanaa kadhatu jiran dadhabanii irraa dhiisan fakkii godhatuun haraamaa jaanii sheekotiin gaafasii godhatuun haraamaa jechuun akkasuma dadhabeenya ni jirtis numa jaanii addan baane boo fakkii godhatuun kun ishee atis jala ofiisa yaade waa siijuun dhageenye. Faksii dubbiin faksiidha akkanuma lafaa kaanii faksii godhachuu ni dandeema jechuun hin dandeemu mukti. Sigalee dubbii jaarsaa jaartii siin jeema qaadiidha tun dalagaa qaadiiti malee waan ulaalchisuu mi kun akkas. Yaani haraamaa yaa'iin takka yoo akkitti haraamaa odoo jaarsi kuban qabne dhageeffadhu akkitti dhoorka akkitti haraamii faksiin odoo jaarsi kuban qabne qaadii dhaqaniif irraa hiiku akkas hin jirtu san. Yaani isaanitti haraama jira. Jaarsi odoo kuban qabne gartee usaniituma isa duubaayii kanii heerumuun hin jirtu. Hagan mul'ataa baratuun fedhe fakkii namni irratti wal qabee kun haraama jaa kun haraali jaa ni taati jaa afaan wallaallee tattaafti roo jaarsin beekenne nuni yuku maallaqa nu waa fedha. San qaadii beeka qaadiitti madda qaadii beeka. Tisheekaa gaafii mallee sirraa ijaatuun ni taati. Ayyee daan. Soomana keessa yoo qaama misaaliif gaa laguun faansitti raattee nyaattee dhiqattaa jaanneen namaan irratti wal falmine ishiin nyaattee dhiqattatti nyaatanii dhiqatanii biraabbatanii eessa jaalan booda dhiqatu. Duraa citee jira maali dhiro dubartiin laguun itti jirtu hiraaba irraa gaafatti na fakkaata. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Buta akkasumas naa obsime dubartiin laguun itti jirtu yoo gartee galgala keessa za'aa 9 za'aa 10 yoo karraa dhaabbatu taate
gidee zaan iraabaa geesse iraaba sii nyaattee iraaba nyaattee gidee subii azaanu qaama sii dhiqattee subii salaatuu dandeessi akkasii ukti nyaattee dhiqattaa eega dhiqatte booda nyaattaa maali akkasi sa'aan geewudha sa'umarra gartee salaatu iraaba kee odoo qaama dhiqatin iraaba kee nyaattee gizee subii azaane qaama kee dhiqattee subii te salaatu dandeessa ayyee obboleessa salaamu alaikum tafaddal وعليكم السلام شيخ قافين طبعا ayyee قافنتي تعو ولا نمني توقع توان maal jette كان بيكون يرم maal maali يواني كونيكي يجي رتي وانت كونيكي يجي رتي والمرمى ittiin kakatee wanni sun yoo kan isaa ta'umaati maaltu irra jira. namni tokko kun kiyyee hoo jee ragaa fidadhu yaaniin kaabaa kan isaa hoo hin ta'in kan isaa hin taane fasii garagara yoo ofuma beeka akka kan isaa hin ta'in. zulmi kaa duuba zulmi fudhate kaa yoo kasaan ta'in zulmitti fudhate yoo murtii godhaniifillee ibiddu. laa masalan amma dachiin kun kiyyaa yoo nani jeeni nama saniin dachii san kiyyaa hin wal ajjeefna malee jee garagalee dachiin sun kan umachaa tahe wanni sun waan kakatameef jedhin narra jiraa hin jeeba. kakuun masoo gartee miskiina nyaachisa gaa yoo irraa kakate wallaahi kiyya jee kakatu taate dachii namaa yoo deebisee dachii namaa deebiseetuma kakuusan miskiina gartee 10 gartee amma uffata uffisa amma nyaachisa yoo sani godhuu hin dandeenye guyya 3 sooman akkasi. Okay, gaafii lamataan hin danda'a. Anaa amata 12 moo akkana namni abbaa kiyya biratti osoo galaa jirru xiyyiitiin ajjeese. Odoo ati garaa ayyoo teetii keessa jirtu namni xiyyiitiin abbaa kee ajjeese? Laa anaa amata 12 xiqqaadha osoo yaa jirru namni xiyyiitiin dhaheetti osoo yommuu sanin du'in galee hospitaalaan osoo hin dhaqin yoo gaafa guddattee of geesse yoo nama sanin ajjeesin anaafiisi wal gaafannaa naan jedhe. Eenyu kasiin joo? Abbaa kiyyatu naan jedhe yommuu dhahame. Ati gaafa sama 12 gizee ati hospitaala dhayitu yoo ati nama na dhahe kana yoo gartee ati isan ajjeesin naafeeti wal gaafannaa gaafa qiyaamaa akkas hin jee? Akkas naan jedhe. Aya duboo. Aniin kun itti deebisee sana yommuu gana amata 22-23 gahe Saudi Arabiyaa tanaa galee nama san xiyyiiti maanan dhahee garuu hoggasaniif biyyaa baqadhe hin duune inni ni hafe. Abbaan kee sanumaan du'e? Abbaan kiyya xiyyiiti matakkaan du'e mataa kana dhahee basani dudda kanaanan dhahe dura ciiseti hin duune namni basan du'e jeetumaan biraa deeme lafattillee hin deebisne akkasaniin maaltu narra jira dibiin kun dhiiga islaamaa waan ta'eef. Duraan dursee wasiyyaan abbaan kee sii dhaame san sirrii miti. Nama na dhahe gartee dhawii laalladhu dawlaan islaamaa yoo jiraatte nama ajjeese dawlaa islaamaatu ajjeesa. Na dhageeffadhu ijoollatti. Nama ajjeese dawlaa islaamaa ajjeesa. Yookaan immoo gumaa irraa fuudhan abbaa keetti gartee gumaa kana na yoo jaan gumaa nu ajjeesaa yoo jaan dawlaan islaamaa yoo jiraatte nama abbaa kiyya ajjeese na ajjeesaa yoo jette na ajjeesaa yoo jaan warri keeysan ni ajjeesaniif yoo immoo guma feena jaan guma fudhattan kana alatti immoo ati nama gartee abbaan kee dhaame nama na gartee na dhawe kana dhooytu malee naafeti gaafa qiyaamaa wal gaafannaan san hin taatu. Yoommoo biitii biyya kaafiraa taate seeraa jira. Yoo ati imma kaatee nama sana ajjeefte ilmii nama saniis barbaadee si ajjeesa. Fasaada gartee kama wal fixa jechuu namni. Si galeemma? Tanaafuu ati. Garuu ta'eef waan dabarsisan. Tanaafuu ati gabaabdutti namtichi gartee abbaa kee dhawee ajjeesan gaafa qiyaamaa itti gaafatamaa.
سيقالي اتقافة مقافة كياما ربي نسا قافة تاك ديقا نورا أتلين دويته ديقا بوفته خانا قرتي ربي نسي سيركة تنجيفني ربي باسه أتقا نمسا قرتي توبته نمسا ربي نسا قافة أكس أتلين قرتي توبة نمسا قرتي بيسان الرأ يا جزاك الله خيرا قلتوا أيه السلام عليكم الو أوه لايف يشوف يدبر الو سيدا गया है سيدا गया السلام عليكم شانوار वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह أكبر قادر تقافين كبا يا ilmo intalatita jia sagal jirtu zakar rabasunta ilmo jiya sagal jirtu mal rabasunta zakar rabasunta zakatul fitri mo ka jaibata irabasan wayta dunga garagal tegize isin yola latte urabafta intalan gara jirti garu baafi sagal okay waan garaa jiru banta ta ulfa garaa qabdu jiya sagal ulfa garaa qabdu lakki tana usman ibn affan umar radiyallahu anhu godhe male dirqama miti yo fedes ni bafta o feden bafta wadak irran jiru aye galata ma sheikh aye tara latte la fajir tu se hello السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله شيخ كم نظام طيب الحمد لله نظر بني دي سنغير ولما نو شافي تكن قبل شيخ أيه جيكي تك جارسيني के مات इब्बोइती की जंजले जारसिनी के وبلدي تجارسني أيه يراي कुमेशा वर्की वाना दादा वानी शिकोले सन इरा फुटाते ही के बेटे أنكم تقول جتورا نسي وبلدي وقا سدي كننتا وركي في واجب الرام بفتح يخيره يروي كأني نيكولي ميشا ناكن ترى ميشا وركي وانا دادا وان بتمجل بيفنيا سكذا في الدهيك no eego dideeti warqii san kannitee fiige kasa jujjirta كذبتي egaa warqii kannitee fiiti hiikenni هي كيش يروح سنة جديان تكتب بودي دينا يروح سنة تياني رجعت ولين جرا جاتي كيا meera abba dobboleessa manguddoo irratti hul'iidhaan hiikemoo akkamitti hiikame abba akkatti hiikeemime manguddoo irratti ani gartee maharii fi daaba kiyyaniin kannaa fi haana hiiku jetteeti akkasitti hiike hul'iidha akkatti hiike kamatti hin gaafatin dubbii adda baase gaashini barbaaduu na hiikuu yeroo itti kaate kalaas egaa na wajjin taa'u jibbite warqii meeshaan sii godhatan na hadee dustuu nan hiikaadhe akkasitti deebistee manguddoo irratti hiikeecha hul'i jechuudha hul'i kasimi egaa kana jarri warra gaxarii kulii maalii afaan arbaan been garuu mee manguddoon dhiyaatee egaa jibbaadhaan jibbaa kan ni teetu obboleessa dhagaye afaan arbaa hin beekne jibbaa kan ni teetu jibbaa kan ni ta'e kaqa kennitee waan inni bite san hunda
waan inni bitee san hunda deebistee jecha. Jibbaadhaan hiikee jechuun akka kuliidha. Yoo kas taate kulii yoo taate jibbaadhaan yoo hiiku taate manguddoo irratti waan kana hubadhaa rajaatuun hin jirtu. Rajaatuun hin jirtu. Yoo immoo kalmatti hiike rajaatuun ni jirti. Yoo immoo ani daaba kiyyaas kunoo kanneef maariis kanneef waa cufa kanneef naa hiiku an gartee isan fedhu. Hayyee innillee maariis irraa fudhadhe daaba kiyyaas fudhadhe hiike yoo jee kul'iidhaa. Haareetti gartee abbaa yoo niqaa godhe malee rajaatuun hin dalaydu bika tanatti. Amma si galtee? Akkisi gaani amma rajaatuun jedheen jira jaartii kiyyaadhaa iragaa meeshaa isaas fudhateera immoo. Mee ulamaayii ganda sheekota achi jiru gartee warra bika san jiru warra gartee waan kana isaas gaafatan. Amma nuti kanatti gartee murtii godhuu dandeenyu. Yoo immoo jibbaadhaan maariis hin barbaadu. Daabaa saanaa kannitu sigalee isiin hin fedhu jettee ni harkaa isaan fedhu jettee haana hiiku kunoo waan cufa maarii isaatis daabaa isiniin kannaaf haanuma hiiku yoo jettee wanni kun kul'iidha ni ilaalti ulamaayin. Yoo immoo kanumatti gartee daabarraa fudhatee ani sii keenarraa adeemtu yoo jee daabarraa fudhatee kama lafaa keetuma daabarraa fudhatee ani sii hiikeetiin jira yoo jee kul'ii miti rajaatu jee deeffachuu danda'a jechuudha daaba sii kanneefi. Kanaafuu dubbii adda baafadha. Akkas. Isaas gaafatanii isiis gaafatan malee murtii godhuu hin danda'amu ta'e tan amma. Jettaan yeroo ishiin barbaaddee kulii kan ta'e yeroo ishiin hin fadhu settee barbaaddee kalaaf inni yanneedha. Maal jette? Yeroo ishiin sin fadhu jettee jibbitee isa waliin jiraachuu jibbite kana meeshaa san yeroo fudhattee hiike kulii ta'a jechuudha. Eeyoo isiin isa harkaan fedhetti hiikuu dida. Wayitannee hiikuu didee manguddoon maal jettiirree haya maarii isaatis dhiiseef daaballee anaa kanniti yoo jiru daabaas kanniteefi maariis dhiifteefi inni akkasitti yoo hiiketu kulii jaama. Yoo immoo akkama daabarraa saamee irraa fudhateetuma nagee daabarraa fudhatee yoo hiike kuliin jaamuka. Daabarraa saameetuma ani hiikeetiin jira jaa. Kanaafuu waan kana adda hubachuu qabdan. Akkas adda baafattan malees gaafii kanaan gaafatina. Gaafiin akkana dubbii jaarsa yaartiin ulfaatti ka malee. Warra achi jiru gaafadha. Inshallah gaafii takittiin gabaa baashin. Ayyee. Waa'ee rukuu irratti jechuun rukuu irratti nama hedduun addanaa baafuu deebi'ee namni rukuu irratti yoo dhufee imaama qaqqabatee so'aanni irraa argatu. Kaan immoo hin ta'uu faatiyaan qaraanee ani asitti wanni kun addanaa bahuu dide hundumaa waluma fufamanii beeku. Gabaabdutti masalaa tana yeroo hedduu dubbannee jirra. Irra wal kilaafan warra jilbara dhaqqabatee fi kagartee namni jilbara dhaqqabate ni guuttatamoo ka'eetti hidhaatamoo mootti ni hidhaatu waan jaama. Warri gariin itti ni hidhaatu. Warri gariin itti hidhaata. Amma warra gartee ka'ee guuttata jeetu sirrii. Warra santu gartee irra aqraba irra argama haqaatti jechuudha. Maaliif? لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب والرفتوى كان قد إمام البخاري علماء يقول دورة أكس الشيخ محمد واللوفا ورقاص الديت الرادوبته تنافو خاني قوتتشو لم نجي البرد تقرتي إمام ركبه خيا قوتتو هنقسمه لمت قرب راد الديمون فينو هنقس خلاص إن شاء الله قرأتو ماما جيران رقم شيخ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أكم نجا فيا. فيا الحمد لله. شيخ أجا نمس فراني نمس صومني برد لقون أكم تراني. نمس صلاني نمس صومني برد دلقا خير دليدا دلقا دا دلقون دنديس. دلقون دنديس. إمو إرغاري نمو إباداك أبو برد دلقو چالا. إمو نمو غرتي صلاني نمس صومني خنا يو منا نياتا قدو في خنا فاو تاتي. Wajji dalagachuu ni dandeessa nyaata godhuu fi kana yoo taate irra gaarii yoo gartee nama salaatu nama ibaadaa qabu bira dalagan irra gaarii akkas wallahu alam. Nama salaanne qasooma nu kan salaanne bira dalagu akkasuma
dalaguun tun maal dalaguun tun nyaata godhuufiif immoo maal baattame Nyaata godhuu miti shaqaalummaa mana qataa keessa mana dafuu huccuu dhiquu kana shaqaalummaa mana arabaa keessa dalayduu mana arabaati. huccuu miicuu waan Mana azzafu daraguu huccuu faayaa godhuu nyaata godhuu isaan. eegaa nama ibaadaa qabu bira dalaguu irraa afdala akkasichuma beellaalachuu odumachi dalaganii bika biraa laallachuu nama ibaadaa qabu bira. Hayyee galatoomaa